Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Shawaa kibba lixaa aanaalee hedduu keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnicha ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Ajjeechaa humnoota mootummaa raawwate hordofee godina Baalee aanaa madda walaabuutti mormiin uummataa geggeeffame. Yemenitti walitti bu'iinsa baqattoota Itoophiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun ibsame. Miseensi hooggansaa godinaa kibba Tigraay ajjeefamuun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Shawaa kibba lixaa aanaalee garaa garaa keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Golee Oromiyaa mara keessatti sochii hidhannoo jabeessuun tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhataa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu isaa ibse. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 12 bara 2023 godina Shawaa kibba lixaa aanaalee akka Bachoo, Sadansooddoo, Iluu fi Tolee keessatti tarkaanfii fudhateen ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaa Bilxiginnaa keessatti dararamaa turan mana hidhaa cabsuun yaasuu odeessa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa irraa nu qaqqabee addeesseera. Kana malees guyyaa kana tarkaanfii aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boolloo, aanaa Sadansooddoo magaalaa Arba Culullee, Iluu magaalaa Tajii fi aanaa Tolee bulchiisa magaalaa Abeebee keessatti fudhateen loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi madeessuun ibsameera. Tarkaanfii aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boollootti fudhateen loltoota Bilxiginnaa 25 ajjeesee 16 yoo madeessu meeshaawwan akka qawwee AKM 80, bireenii tokko, rasaasa 2200 fi hidhannoowwan garaa garaa irraa hiikkachuun barameera. Aanaa Sadansooddootti ammoo loltoota Bilxiginnaa 39 ajjeesuun 18 yoo madeessu meeshaawwan akka qawwee AKM 200 rasaasa 3000 hiikkachuu danda'eera. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Iluu magaalaa Tajii keessatti loltoota Bilxiginnaa 2 ajjeesuun 6 madeessee meeshaawwan akka qawwee AKM 12 rasaasa 800 hiikkatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa aanaalee kanneen irratti fudhateen loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu, madeessuu fi meeshaalee garaa garaa booji'uun hidhamtootas waajjiraalee poolisii keessaa yaasuu gama isaatiin yoo ibsu, gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin garuu hanga oduu kana qindeessinetti wanti jedhame hin jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnicha ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Hammeenya mootummaa Bilxiginnaa kan hubatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an guyyaadhaa gara guyyaatti mooraa Bilxiginnaa gadhiisuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 10 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuu magaalaa warra jiruutii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 miliquun waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaatti makamuun barameera. Loltoonni Bilxiginnaa duraanii kunneen qawwee Turkii tokko, dachaatu tokkoo fi hidhannoo guutuu mooraa Bilxiginnaatii fuudhanii bahuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru jechuun maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa gaafa fulbaana 12 bara 2023 miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii kun qawwee Turkii tokko, rasaasa 240, boombii harkaa 2 fi hidhannoo tokko mooraa Bilxiginnaatii baasuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Loltoonni Bilxiginnaa duraanii kunneen waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa isaaniif taasisetti gammaduun warreen mooraa Bilxiginnaatti hafanis gara mooraa qabsoo saba isaaniitti akka dabalaman waamicha dhiyeessaniiru. Ajjeechaa humnoota mootummaatiin raawwate hordofee godina Baalee aanaa madda walaabuutti mormiin uummataa geggeeffame. Guyyaa dheengaddaa gaafa fulbaana 12 bara 2023 halkan keessaa naannoo sa'aatii 4tti waraanni mootummaa Bilxiginnaa nama nagaa maqaan isaa Abdoo Hajii Abdallaa jedhamu reebicha hamaa irratti raawwachuun ajjeesanii biraa sokkan. Ajjeechaa suukanneessaa kana uummanni aanaa madda walaabuu gamtaan bahee guyyaa kaleessaa balaaleffachaa kan oole yoo ta'u, humnoonni tikaa ajjeechaa kana keessaa qooda qaban miliquun isaanis barameera. Bara mootummaa paartii Bilxiginnaa kana keessa lubbuun ilmaan Oromoo badii tokko malee akka baalaa harca'aa jiraachuun ni beekama.
Yemenitti walitti bu'iinsa baqattoota Itoophiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun ibsame. Biyya ofiifuu waraana waliinii waggootaaf tureen hedduu miidhamte keessa kan jiraatan baqattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'an walitti bu'iinsa gidduu isaaniitti uumameen lubbuun nama ja'aa yoo darbu kanneen hafan hedduun madaa'uu maddeen garaa garaa ibsaa jiru. Lolli kunis kan eegalee baqattoonni Oromoo rakkatoo waan ta'aniif karaa waajjira IOM gama qonsiilaa Itoophiyaan gara biyyaa deebi'uuf galmaa'an waraqaa fudhatanii yeroo gadi bahaa jiranitti haleellaan irratti baname. Kaayyoon jeequmsichaas walitti bu'iinsa uumnee imala baqattoonni Oromoo gara biyyaatti taasisan gufachiisna kan jedhu akka ta'e ibsameera. Baqattoota Oromootiif akka lafa awwaalchaatti kan ilaalamtu biyya Yemeen kana keessa baqattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'an 700 oltu jira. Miseensi hooggansaa godina Kibbaa Tigraay tokko ajjeefamuun dhaga'ame. Itti gaafatamaan dhimmoota hawaasummaa godina Kibbaa Tigraay obbo Saamsoon Tafarii rasaasaan fulbaana 12 bara 2023 ajjeefamuu BBC'n waajjira godinichaa irraa mirkaneeffadheera jechuun gabaase. Qondaalli mootummaa kun kan ajjeefaman erga pirezidaantiin bulchiisa naannichaa yeroo obbo Getaachoo Raddaa eegdotaan socho'an dabalatee naannichatti rakkoon nageenyaa cimaan jiraachuu dubbachuun guyyoota muraasaan boodadha. Obbo Saamsoon naannichatti itti gaafatamummaa mootummaa fi paartii keessatti sadarkaalee hooggansaa garaa garaa irratti tajaajilaa turan. Haaluma kanaanis obbo Saamsoon waggoota 3f kantiibaa magaalaa Maacoo ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, dhibbana ammoo hoogganaa dhimmoota hawaasummaa godinichaa ta'uun tajaajilaa turan. Qondaalli kunis bara haaraa galgala namoota biraa waliin ta'uun bakka bashannanaa turanii erga alatti gadi waamanii booda ajjeechaa irratti raawwatamuu miidiyaaleen naannichaa gabaasaniiru. Hanga yoonaatti namni ajjeechaa obbo Saamsooniin shakkamee to'atame kan hin jirre yoo ta'u, waajjirri poolisii godina Tigraay Kibbaa adamsaa jiraachuutu himame. Reeffi obbo Saamsoon qorannoodhaaf gara magaalaa Maqalee hospitaala Ayidaritti geeffamee ture. Kaleessa waaree booda gara magaalaa Maacootti deebi'uu waajjirri godina Kibbaa Tigraay ibseera. Obbo Saamsoon nama gaa'ela dhaabbatanii fi abbaa ijoollee 4 ta'uu seenaan isaanii ni mul'isa. Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiisa yeroo naannoo Tigraay torban darbe keessa ibsa kennaniin naannicha keessatti seerri maleessummaan babal'achuu fi manneen hidhaa dhuunfaa bulchiisi isaanii hin beekne jiraachuu kaasuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.